anfayyera karake bilisa bayyera anfayyera torbanarra baay'ina dhukkuba ture ganama yeroo nu fayyu marfeedhaan nufe torbanarra ganama dhufteyyu marfeedhaan nufe okay nanafa jedheetan Aqee mangibbii waldaa ilaala beekaa addatti masana ga'een deebi'a jedhee mangiddii makiinaallee dhabeera addeen giddii man dhadhaabbachaas ga'ee. Okay. Kazaa gaafa addatti kana ga'ee tan innoo ammas natti deebi'ee na ciniinuu barbaade duraan immoo garaan na ciniinaa ture marfee furachaa jiraan ture. Okay. Addatti sanan ta'an ture dudduuba sana dhufee man dudduubuma sana taa'ee alan taa'ee yooti dhufee achuun barsiistuufaan achuun laga shanii dudduuba sanan taa'ee. Kazaa addatti sana natti ka'ee akkana ciniinuu na godhe addatti kana korra. Yaa waaqayyo nan salphisin gaamaali gaanoo gibbii madallaa kanaan ilaala jedhee nu beetiin jedhe akkasumatti. Kazaa kadhattuma kadhattanii namni garaa kee keessa galas gaggaluu jettanii na waamtan. Gaafas na waamtanii jettan harkuma koon kaasee nan dhufeen. Gaafas na kadhattanii jettan immoo akkuma sanaan naf keessaa dhabee halkanillee irribaan qabuun ture torban sana guutuu halkan irribaan qabuun ture. Galgaluma sana addatti kanatti naa kadhatame nan galee boqonnaa guddaa tokkoon argadhee galgalallee rafeen bule. Raftee bultee eeggasi. Na dhiise. Mee galateeffadhaa fi akkuma bareechaati haaleluyyaa. Mee gaafa si ciniinu gara akkamsi godha? Wanta hin daganne maali akkam faasi godha? Wanti hin daganne takka garaa ciniinaa akkasiis hin beekun ture. Gaafan isinii dawwale sanallee girgiddaa manaan qabadhaa yaabanii ganna qabu labatti. Garaa ciniinaa akkasiis takka argeen beeku sanbata kudarfanarraa sana waldaanan nufa jedheetan addatti sanatti yoonnaan immoo dadhabe immoo maalan godha eenyuttan himadha garaa ciniinaa jedheen namatti himadhaanoo takkaan beeku jedheetan mana oole. Atarra akkamitti mana ooltee duree takka waldaa ooluun jaallattuuti waldaa maaliif oolte har'a tirattee maaf hin nanneen yoonnaan achi ga'ee qaana immoo akkaman godha maal jedheeni maddaan jedheeni achumaan gaafan akka jedhuun ishi baqqanaan jedhan balbala cufadheen manuma oolee ala bayya ala taa'ennaan ishedheen daqiiqaa muraasa wayi ala taa'ee raawwadheetan achi ol galee kazaa gaafan achi ol galeedhu gara galgalaa ammas natti deebi'e wantichi of na wallaalchise wanti hin daganne keessaa jechuudha. Obna wallaalchise yaa waaqayyoon maaligaa reeffuma goddotti kana maatiin koo reeffa godhu akka isaan hin argine jiraama koo maatii koo wajjin wallaa agarsiisiin jedhe gizeema tokkitti achuma wangeeluma fudhadhee raawwadheen ofitti qabadhee ciisee kazaa ciisee raawwadheen hafuura naa laatee naan ishedheen ciisee ammas immoo halkan keessa sa'aatii 5 halkan sa'aatii 5 natti deebi'a ture wantichi halkan sana sa'aatii 5 gaafa natti deebi'eedu kottu marrumaan naa ilaalame jedheen jirti mucaan tokko bukkee mako achumaan dhuftee nan marrumaan na qabatte bakka ciruma garaa koo qabachuu dadhabdi bara koo keessatti hin dagadhu kan ammoo dhugaa waaqayyooti ciruma na qabachuu dadhabdi. Maaliif? Na dhukkuba bakka garaan koo na dhukkuba as keessa na fiigala yoo zeena dotti kana na qabde asiin na fiigaa bakka inuma na ciniina akka inni na godhuun beeku. Kazaa sabooddeenaan maali dure koo obsi bakka shiqoo isiin ilaala naan jette zeetii araaraa harkasii akka kanatti hin fidde garaa makoo irratti na natte siin ilaalaa qoyinaan jettee raawwatte garaa makoo qabatte ciruma na qabachuu dadhabde of hin qabachiisuu dadhabeen. Kazaa gaafa qabachiisuu dadhabu maali qoyi ishiinaan jette. Achuma hin of wallaale fakkaata wanticha seen achumatti boosse. Kazaa sa'aatii 7 keessa dhattee nama waammatte halkan jechuudha. Halkan sa'aatii 7 keessa gibbii keessaa nama dammassitee raawwatte ijoollee waammatte dhufte warra gibbiin kaasatte na warra gibbiin kaasinii dhiisin jedheeni. Achumaan ijoollee warra gibbiin kaasana warra gibbiin kaasinii dhiisi. Ana natti waamin nama tokkoyyuu hin jedheen. Achumaan ijoollee keenya dhattee dammassitee gibbii keessaa waamtee dhufte dhufanii yeroo isaan dhufanii nan ilaala garuu waan isaan beeku baay'ee sababa nuuf dadhabeef jechuudha halkan sana utuma ta'anii sa'aatii 8 keessa fuunee deemnaadha anasumatti qalaana guuraa hin deemuun jedheen isinii immoo isinii dawwalaa jechuudhaaf isinis dadhabdanii jirtu halkan sana sa'aatii sana maal jedheen dawwalchiisadheen nama tokkotti naan dawwalini jedheen achumaan nama wayitti dawwalte naa kadhachiistee anaamin jechuu hin danda'u. Aamin danda'een jedhu yuuti ana sababa bakka of wallaalee raawwadhe bakka hin bo'ani fakkaata wanticha ijoolleen hin bo'ani na biratti sa'aatii 9 keessa waan godhan wallaalanii bakka fuunee deemna moo akkam goonatuma jedhanii kazaa booddee fuunee deemna bakka waan goonu hin qabnu naan jette achumaan ana ogmana kana keessaa gadi hin ba'u hin jedheen boromtaa isaan mootuu waldaan jiraate waldaan nu fadheen ture isiniin dawwala jedhee raawwadheetan
aannan sodaadhe bakka ofii kooti silkii maqooyyuu qabachuu kan silkii qabachuu miti ofii kooti yoo qabaan jiru isa booddee bakka waanan godhu wallaalee namichi tokko musliima wayiiti bakka isaanumatti si geessina achumatti si geessina dhaqiitii sagalee hamtu tokkollee siifa bahuuti yoonnuma waan fedhe ta'eyyuu maaloo duree kokkainaan jedhaniin anoon deemu iddoo tokkoyyuu hin dhaqu jedheen halkan sana yeroo isaan naa kadhachiisan sana gaa halkan sana anachumatti xinnoo masee sillim jedhe ta'e waan isaas hin beeku kazzaa sillim jettedhanii mana bira ciisu isaan na bira taa'u isaan kazzaas isaan na bira taa'an immoo anachuudha. Isaan na bira ta'an sana an sillim jedheera fakkaata wantichi gaafachi iddootti akkuma kanatti ammas dhufee raawwate akkuma dheebuu wayiitti natti darbate maal waaqayyo dheenas qabadda gaafa nas qabaddu immoo iddootti kana naqa dhufa ishee deeman dhiisee utuman jedhu lafi narratti bari'ee lafi isaanitti bari'ee naan galammiti boromtaasaa ishee oolee raawwadheetan waaqayyo isaa eebbisu. Isinti silkii keessan irratti yaaluu fi annan sodaadhe ammas deebi'e achumaan silkii kan takkaa irratti dawwalame milikkituma inni iyyuu itti godhe isa booddee ofuma isaatii naa deebisee naa fiigaama dhufee guyyaa bakka inni galu hin beeku guyyaa sana dhufee naa kadhate matu inni deebi'e gaafa inni naa kadhate sana bakka natti cabee dhiisee waaqayyoo galatu gammadanii iyyuu ijoolleenis gammadanii ammas halkan sa'aatii 8 keessa natti deebi'e sa'aatii 7 keessa natti deebi'e bakka waanan godhu wallaalee tan hidhadhee man taa'e bakka garaa koo kutadhe yoon du'es nan du'a dhiisaa bakka waan tokko iyyuu miti ankoo bakka galimoon aan jedhaniiru manaa yoon du'es nan du'a dhiisaa ani immoo hin du'u mucaa waaqayyooti waan ta'eef utuu sagaleen isaan irra jiru utuu humni isaan irra jiru waan tokko iyyuu hin ta'u jedhee takka abdiin kutaddaa takka immoo lakki an mucaa waaqayyooti waan tokko iyyuu hin ta'u dhiisaan jedheeniin achumaan bakka waan godhan dhabanii ijoolleen torban sana guutuu taraa na bira bulanii waaqayyo immoo torbanarraa iddootti kana gaafan dhufu abdii xumuraa dhugaa waaqayyooti abdii xumuraa kutadhee hin nufu jedhee gibbiima waldaa kanaan ilaala akka yoonnuman du'es yoon maal ta'es gibbii waldaa kanaan ilaala gibbii kana waldaa kanaa ilaalee raawwadheetan galateeffadhee waaqayyo immoo waan godhe naa godhu jaalalli waaqayyo raawwatu ijoollee waaqayyo irratti immoo kaayyoon diinaa karoorri diinaa karaa malee raawwatu jedhee raawwadhee murteeffadhee dhufee achi taa'ee naan isin nakaastan. Kootu naan jettanii jechuudha. Yeroo sana nama akkasii ennee kaase. Nama akkasii namni garaa kee keessa achi fiigee as fiigu naan jettan. Achumaan harka koo kaase. Harka koo kaase naan kottati naan jettanii nan dhufee iddootti kanatti naa kadhatame. Sa'aatii naa kadhatame sanaa kaase boqonnaa guddaa nagaa guddaa tokkoon argadhe. Galateeffadhaa fi gooftaa bareechaati. Hallelujaa. Meerkatti qabaa. Afurri isheef zarii isheetti darbatame kun amma jalqabee bara baraan cabeera. Ameen. Namni tokko kana jirtan reeffi keessan asii gara biyyaatti hin galiin. Ameen. Maattan meerka wal kaafadhaati. Narratti hin ta'u jedha fudhatte raajaa. Narratti hin ta'u. Maqaa gooftaa Yesuusiin sirratti hin ta'e bakka gammachuun barbaada. Sa'aatii keenyaaf jechuudha. Egaa dhuumsa yoo tursan immoo gaarii mitiifidha. Ergasii torban kan hojiitti deebiteetta? Hojiitti deebi'ee nagaa guddaan qaba bakka boqodheen hojjechaa jira takkaallee natti hin deebine. Ammas bara baraan sitti hin deebi'in. Ameen. Harkatti qabaa sitti hin deebi'edhaani. Ameen. Badeeradhaani. Harka bal'ifadhaa waan dubbadha dhukkuba dhufee badu duukaa iyyummi bara baraan sinarraa habaddu. Ameen. Harka bal'ifadhaa afurii dhukkubaa fiedha. Afurri yumaedha. Anaaf maatii koo raayedha. Badeera jedha ayyaati. Maqaa Yesuusin nama galataa ta'a. Ameen. Na baga gammachuun barbaada. Waaqa kee biraan deebi'ini. Yeroo baay'ee waaqayyo gaafa milikkita nama akkasii jedhu nama baay'eetti salphaa fakkaata. Garuu waaqayyo immediately dhimma sana dha'uu gaafa barbaadu waaqayyo karaadhuma nama isaatiitiin nama fayyisa waan ta'eef isinis carraan kun sin argatachuun barbaada. Gooftaan sin eebbisu. Thank you. Baga gammaddee gammadaafi.